Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota hawaasaa kutaa 7ffaa boqonnaa tokkodha. Boqonnaa tokko jalatti waa'ee uumama sirna biiftuu fi lafaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Sirni biiftuu kan uumame akka yaada hiddama saayinsii ammayyaatti sochii gaazota, duumessaa fi dhukkee adda addaa irraa akka ta'e ibsa. Kana jechuun sirni biiftuu kun kan isheen uumamte dur waan tokkoyyuu hin jiru ture, garuu sirni biiftuu kan uumamte maalirraati jechuudha? Gaazota, duumessa, dhukkee adda addaa irraa warreen kun walitti dhufanii akka sirna biiftuu kana uumaman kaasa jechuudha saayinsiin. Adeemsi sochii kana keessatti qaamni gara alaa jiran pilaanetii kan geeddaraman yommuu ta'u, qaamni gara keessaa fi rukkina cimaa qabu gara biiftuutti kan jijjiirame jedhameeti amanama. Egaa akka asirratti ibsuuf yaaletti qaamni gara alaa jiran pilaanetiitti kan geeddaraman jechuun qaamonni baay'een jiru. Qaamota sana keessaa qaamonni gara alaa jiran sun pilaanetota jechuun lafa, meerkurii, veenasii warra jedhaman isaanitti geeddaraman. Warri qaama gara keessaa jedhaman immoo rukkina cimaa kan qaban maalitti jijjiiramanii? Gara biiftuutti jijjiiramanii jechuudha. Qaamni gara alaa gara pilaanetiitti kan jijjiiraman yoo ta'u, qaamni gara keessaa immoo gara biiftuutti jijjiirame jechuudha, rukkina cimaa kan qabu. Biiftuun handhuura sirna biiftuu keessatti argamti. Biiftuun handhuura sirna biiftuu keessatti argamti yoo jedhu asirratti akkasirratti agarsiisuuf yaaletti warri kun meerkurii, veenasii, lafa, maarsii, juppiiter, neeptuunii, piluutoo, yuuraanas, saatarnii warreen kun aduutti marsanii argamu jechuudha. Sirna biiftuu kan jedhamu warreen kun hundi isaanii bakka tokkotti walitti dhufanii sirna biiftuu jedhamu jechuudha. Kun hundisaa pilaanetota kana walitti dabalee aduu kana walumaa galatti sirna biiftuu jedhamu jechuudha. Sirna biiftuu kana keessa immoo pilaanetonni kun irra aduutti marsanii argamu jechuudha. Irra naannoo kana akkas sarara kanarra naanna'u irra marsaniis argamu jechuudha. Sirni biiftuu erga uumamee kaasee waggoota biiliyoona 4.6 ta'a jedhamee yaadama. Egaa sirni biiftuu kun kan isheen uumamte waggoota biiliyoona 4.6 dura jedhamee yaadama. Sirni biiftuu keessatti pilaanetonni 9 daandii yookiin orbiitii jedhamu irra biiftuu naanna'u. Kana jechuun aduun asitti kan argamtu yoo ta'u, pilaanetonni kun immoo meerkurii, veenas, lafa warri kun sarara tuqaa taateettu kanarra naanna'u jechuudha. Kun maal jedhama? Orbiitii jedhama jechuudha. Sarara tuqaa taatee kanarra asii kaasee akkas naanna'a, hin dhufa akkas naanna'a akkas. Laftis kanas turte kun irra naannoti, sarara kanarra akkas naannoti. Kana maalirra naannofti jechuudha? Orbiitii jedhama jechuudha kun. Pilaanetoti salgan jiran kun orbiitii kan jedhamu kanarra naanna'u jechuudha. Pilaanetonni 9 fageenya biiftuu irraa qabaniin dhihoo irraa gara fagootti yoo tarreessinu meerkurii, veenasii, lafa, maarsii, juppiitarii, saatarnii, yuuraanasii, neeptuunii fi piluutoodha. Kana jechuun akkuma fakkii kanarratti mul'atu meerkuriin aduutti dhiyeenyaan jalqabarra jirti jechuudha. Aduun asidha. Aduu kanatti kan jalqaba tokkoffaarratti dhiyaatee jiru maalla? Meerkuriidha jechuudha. Meerkuriin baay'ee aduutti pilaanetiin baay'ee aduutti dhiyaatee jiru kamidha yoo jedhamtan meerkuriidha jechuudha. Fageenya kanaan immoo lammaffaarratti kan argamu meerkurii taanee veenusiidha jechuudha. Aduutti dhiyaachuudhaan lammaffaarratti kan argamu veenusiidha. Lafti meeqaffaarratti argamti jechuudha? Sadaffaarratti argamti jechuudha. Lafti aduutti dhiyeenyaan pilaanetii sadaffaarratti argamtudha jechuudha. Kan itti aanu maarsiidha, juppiitariidha, saatarnii, yuuraanusii, neeptuunii fi piluutoodha jechuudha. Pilaanetota kana keessaa immoo inni guddaan kamidha yoo jedhamtan akkuma fakkii kanarraa mul'atu juppiitariidha jechuudha. Juppiitariin pilaanetota sirna biiftuu kana keessatti argaman keessaa juppiitariin isa tokkoffaarratti argamudha jechuudha. Qaamman biroo sirna biiftuu keessatti argaman immoo saatalaayitoota,
asteroidoota, koomeetotaa fi meeteoriyoototadha. Kana jechuun ifama. Kana jechuun sirna biiftuu kana keessatti dabalataan kan argamanii pilaaneetota kanaa fi aduu kanaan alatti saatalaayitootni jiru, asteroidoota, koomeetota. Warreen kun warroon sirna biiftuu kana keessatti sirna biiftuu kana keessa faffaca'anii argamanidha jechuudha. Warri kun sirna biiftuu kana keessa faffaca'anii argamu. Saatalaayitootni qaamman sirna biiftuu keessaa kan pilaaneetota kan pilaaneetota naanna'an yommuu ta'an, koomeetota, asteroidootaa fi meeteoroonni qaamman sirnicha keessatti biiftuu naanna'an. Saatalaayitootni qaama sirna biiftuu kana keessatti argaman keessaa maalidha jechuudha? Pilaaneetota naanna'anidha. Saatalaayitootni jechuudha. Koomeetota, asteroidootaa fi meeteoroonni immoo maalidha? Qaama sirnicha keessatti biiftuu naanna'anidha jechuudha. Kan itti aanu biiftuudha. Biiftuun qaamolee sirna biiftuu keessaa bu'a qabeessa kan taatedha. Egaa sirna biiftuu kana keessatti bu'aa guddaa kan pilaaneetota lafaafis ta'e pilaaneetota biraaf bu'aa guddaa kan qabu maalidha jechuudha? Aduudha jechuudha yookiin biiftuu. Kunis maaliif fayyaddi yoo jennu sababni isaatis ho'aa fi ifa waan kennituufi. Aduun yookiin biiftuun kun maal gooti jechuudha? Ho'a nuuf kenniti. Ho'a nuuf kenniti sanarratti ifas nuuf kenniti jechuudha. Aduun kun utuu hin jirtu ta'e ifti hin jiru, lafti kun dukkana ta'a jechuudha. Osoo biiftuun hin jiraanne ta'e lafti baay'ee waan qabbanooftuuf lubbu qabeeyyiin irra jiraachuu hin danda'an ture. Egaa akkuma beekamu aduun yeroo baatu ho'a nuuf kenniti. Ho'i sun hin jiru taanan yookiin aduun kun hin baatu taanan maaltu ta'a jechuudha? Lafa kanatu qabbanaa'a. Lafti kun baay'ee qabbanoofti jechuudha aduun hin jiru taanan. Lafti kun yeroo baay'ee qabbanooftu lubbu qabeeyyiin irra jiraachuuf hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Antarktikaa yoo ilaalle Antarktikaan cabbiidha, baay'ee qabbanooftuudha. Bakka sanatti baay'ee waan naannoon sun baay'ee waan qabbanaa'uuf ardii sana keessatti namni jiraachuu hin danda'u jechuudha ardii sana keessa. Kanaaf aduun baay'ee nu barbaachisti jechuudha ho'aafis ta'e ifaaf. Biiftuun sirna biiftuu keessaa qaama baay'ee guddoodha. Kunis parsantii 99.86 taati jechuudha. Egaa asirratti yoo ilaalle pilaaneetota sirna biiftuu kana keessatti baay'ee guddoo kan taate maalidha jechuudha? Aduudha jechuudha. Sirna biiftuu keessaa guddaan kamidha jedhamtanii yoo gaafatamtan aduu ta'a jechuudha. Kan faayidaa nuuf kennu, kan aduu nuuf kennu, kan ifa nuuf kennu aduudha. Sirna biiftuu kana keessaas inni guddaan aduudha jechuudha. Pilaaneetota salgan jiran keessaa immoo pilaaneetota keessaa guddaan kamidha? Jupiteridha jechuudha. Biiftuun urjiilee jiran keessaa lafatti baay'ee dhiyaattee kan argamtuu fi lafa irraa fageenya kiiloomeetira miiliyoona 150 meetira ta'u kiiloomeetira kan ta'u irratti argamti. Kana jechuun akkuma asirratti ilaalleerru aduutti dhiyeenyaan pilaaneetota biraarraa dhiyeenyaan baay'ee aduutti dhiyaattee kan argamtuu fi dhiyeenya kanaan immoo sadaffaarratti kan argamtudha jechuudha. Meerkurii fi Veenasiitti aantee. Fageenyi aduu kanaaf lafa kana gidduu jiru immoo meeqadha? Kiiloomeetira miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 jechuudha. Urjiin fageenya lafaa irraa sadarkaa lammaffaatti argamtu Alfaa Seencharii jedhamti. Urjiin fageenya lafaa irraa sadarkaa lammaffaatti argamtu. Urjiidha kun, pilaanetii miti. Urjiin fageenya lafa irraa sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Alfaa Seencharii jedhamti jechuudha. Calallaan ifa aduu irraa ka'ee lafa gahuuf hamma daqiiqaa 8 ta'uu itti fudhata. Kana jechuun aduun yeroo asii ba'u aduun kun dhufee lafa kana qaqqabuuf daqiiqaa 8 itti fudhataa jechuudha. Fageenya kiiloomeetira miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 deemee lafa qaqqabuuf daqiiqaa 8 itti fudhata jechuudha. Kana jechuun aduun yoo aduun hin baane kanatti aduun dhaamuudhaaf aduun hin dhaamtu. Aduun yeroo hunda hin baati, garuu yeroo lafni naannoftee karaa aduun hin jirre taatu
daqiiqaa 8 itti fudhataa jechuudha deebitee aduun baatee lafa sana qaqqabuudhaaf daqiiqaa 8 itti fudhataa jechuudha. Takka biiftuun qaama gara alaa ishiitiin ho'a qaama digirii seelsheesii yookiin digirii seentigireedii 6,000 kan maddisiiftu yoo ta'u, qaama ishii gara keessaatiin immoo digirii seelsheesii 13,000 maddisiisti. Egaa biiftuun kun gara alaa ishiitiin keessi ishii baay'ee ho'aadha. Keessi ishii digirii seelsheesii 13,000 dha jechuudha. Alaan kun kan keessa isheedha. Alaan gara alaatti kan baastu immoo naannoo ala ishee qaama alaa isheerra kan jiru immoo digirii seelsheesii 6,000 dha jechuudha. Wayitii halkanii urjiileen baay'een ni mul'atu garuu guyyaa guyyaa hin mul'atan. Wayitii halkanii urjiin baay'een ni mul'atu garuu guyyaa guyyaa hin mul'atan. Kunis maaliifdha? Urjiilee biroo irraa biiftuun lafatti dhiyaattee argamu ishee irraa kan ka'e ifti maddisiistu kan urjiilee biroo caalaa mul'ata jechuudha. Halkan yeroo gadi baanee ilaallu urjiileen baay'ee ni mul'atu. Guyyaa guyyaa garuu hin mul'atan urjiileen kun. Maaliif yoo jenne urjiileen kun lafa irraati fageenyi isaan argaman aduun lafatti baay'ee dhiyaattee jirti. Urjiileen kun immoo aduurra fagaatanii waan argamaniif aduun kun yeroo ifti aduu kun kan urjiilee sanaa caalee mul'ata waan ta'eef urjiileen kun hin mul'atanii jechuudha. Kan itti aanu pilaaneetotadha. Pilaaneetotni amman sirna biiftuu keessatti biiftuutti naanna'anidha. Kunis pilaaneetota jechuun warra kana jechuudha. Sirna biiftuu kanatti naanna'anii kan argamanidha. Egaa pilaaneetota kan jedhamu kana kutaa itti aanutti waliin kan ilaallu ta'a. Uumama lafaa dabalatee kan ilaallu ta'a. Agasitti chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qooduun akkasumas sabiskiraayib gochuun viidiyoo kana yoo jaallattan immoo laayik gochuun chaanaalii kana guddisaa hiriyoota keessan bukkee qaqqabsiisaa jenna. Galatooma.